Wanti ajaa'ibaa karaaleen bineensonni suuraa kanneen irratti argitan jaalala ittiin ibsaa jiran taliila qulqulluu fakkeessaan hin boorofnee fi fakkaattii ofiitiin alattis kanneen biroos jaalachuun akka jiru dhala namaaf fakkeenya guddaa ta'a. Addunyaa saffisaan jijjiiramaa jirtuuf walxaxaa fakkaattu keessatti miirri jaalalaa bineensonni kun nutti agarsiisaa jiran jaalalaaf walii filuu gidduu keenyatti ligidaa'ee takkaas qorree qabbanaa'ee akka buna makarajii sunsumarraa bu'ee qabbanaa'ee deebisanii ho'isanitti akka ho'ifannu nu yaadachiisuuf waan itti yaadanii ta'e jedhanii gochaa jiran fakkaata. Turtiin daqiiqaawwan muraasaaf bineensonni kun wajjiin dabarsaa jiran gammachuu fi jaalala daangaa hin qabne bifa garagaraatiin dhala namaaf agarsiisuuf itti yaadaniis waan raawwachaa jiranis fakkaata. Jaarraa ilmoon nama jaalala gidduu isaa ture busheessee amantaa walii xiqqeessee sobaan maqaa wal xureessee lubbuu walii sababaa gahaa malee galaafachaa jiru kanatti bineensota walitti maxxananii sagalee onnee jaalalaan dhaattu akka muuziqaa gadi qabamee banameetti gurra qeensanii waan caqafachaa jiran fakkaatan kanneen argine bira dabruu qofa osoo hin ta'in itti hinaafuutu waan nurraa eeggamu fakkaata. Sareen daa'ima reefuu dhalate suuta tuttuqaa marxiftuu irraa kaasee wayita raffisu hanga adurreen ilma ishee ittisuuf itti maramtee ciiftuttiin suuraawwan kunniin ho'iif walitti dhufeenyi gaariin jaalala dhugaarraa akka maddu nu hubachiisa. Yoo arbi ilmoo miidhaan irra gahee baraaruuf qoffee isaa ilmoo isaatti marus ta'e sareen amanamtuun loltuu duulee manatti deebi'uu simattu daqiiqaan tokkoon isaa seenaa amantaa amanamummaa fi jaalala hima. Wanti daqiiqaawwan kana adda taasisu dhugummaa isaaniiti. Bineensonni jaalala hin fakkeessan eegee isaanii raasuun qirqirsuu fi tuttuqqaasuu taatiin ibsatu. Suuraawwan akka waan laayyootiin ilaalamuu danda'an garuu humna guddaa qaban kun dhaamsa nu jajjabeessu dabarsuun ija keenya imimmaaniin guutanii onnee jaallattuu isaaf jaallataa isheetti jabaatte laaffisuun duubatti deebisuus ni malu. Suuraawwan kun walitti dhufeenya addaa bineensota gidduu jiru qofa osoo hin ta'in jaalalaaf walitti dhufeenya dhala namaaf bineensota gidduutti uumamu kan kabaju. Akkuma michummaan hin eeggamne ilmoo qeerransaa ilmoo adurree gidduu jiru yookiin daakkiyyeen ilma adurree waliin marxifattee raftu sanyii afaanii fi yaada amansiisaaf loojikii dura ture mormuun jaalalli daangaa akka hin qabne nu agarsiisee jira. Yeroo hunda keenya gidduutti walitti dhufeenyi caalmaan nu barbaachisu kanatti suuraawwan bineensotaa kana arguun jaalalli daangaa gosaa afaanii fi haalduree addaa kan hin gaafanne ta'uu beekne waan garaa nu hanqatee gargar nu fageesse barree ofirraa maqsuun akka bineensota kanaatti walitti saphuphannee jireenya waliif kashkaashuun akka nurraa eeggamu nu yaadachiisa. Kanaafuu daqiiqaa muraasa fudhattanii gadi fageenyaan hafuura baafachaa turtii daqiiqaa muraasa kana keessatti jaalala bineensotni kun waliif qoodaa jiran yoo xiinxaltan lubbuun keessan gammachuuf galataan guuttamtee jibbarraa akka fagaattu waadaa ishee seensisa. Kana malees jaalalli qulqulluun miila afur baallee yookaan kottee malee fagoo imaluuf humna guddaa akka qabu nu agarsiisa. Suursagalee keenya kana irra deddeebiin yoo daawwattan suuraawwan hundi hidhata dhala namaa wajjiin qaban hubattu. Dandeettii ajaa'ibaa suuraa kaastota bineensota kanaa dinqisiifachuun weebsaayitii dhuunfaa isaanii barbaachatti kaatu. yuutuubii keenyaafis galata galchitu. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochaa odeeffannoo wal fakkaataan biroos akka isin bira gahuu eeyyamtu. Hanga xumuraatti warri nu dhageeffachaa jirtanii fi nu dhageeffachuuf jirtanis hundaaf umrii dheerina riskii bal'ina isiniif hawwina. Akka booranni baane horaa bulaa deebana.